ilmi namaa wanni inni beeylada adda addaatiin yookaan bineensa gaaragalu wanni inni garaagarummaa qabuuf maaliif yeroo hedduu ilmi namaa uumama isatti beekumsa haaraa yookaan dalagaa haaraa dabalatuudhaaf yookaan jijjiirama fiduudhaaf jiruusaa keessatti jiruu irratti barnoota irratti hawaasummaa irratti diinagdee irratti amantaa irratti maatii irratti haruma feetanii nu hubbuuni fi deemtan ilaalchi keessan dabalataa deemuu ka danda'u. Nama walloltee ni beektaa? Nama walloltee ni beektaa? Nama walitti hiitee ni beektaa? Yoo Ashamaa daawwattoota kiyya bakka jirtan marattuu nagaa fi fayyaa fi guddinaa fi milkaa'inaa fi rahmata rabbii isiniif hawwaa. Egaa turtii yeroo muraasaa booda walitti deebinee jirra. Sagantaa ajaa'ibaatiin sagantaa bareedduu. Sagantaan teenya tanarraan tana maal irratti xiyyeeffatti jettanii yoo kan na gaafattan taate ilmi namaa kun beekumsa muraasa qaburratti yoo waahuu beekumsa kaleessa qaburratti beekumsa biraa dabalatuun ida'atuun jechuun fooyyeffachuun maaliif nu barbaachisa? Maaliif yeroo hedduu ilmi namaa uumama isatti beekumsa kaleessa qabu dalagaa kaleessaa san qofa dalagaan beekumsa haaraa yookaan dalagaa haaraa dabalatuudhaaf yookaan jijjiirama fiduudhaaf jiruusaa keessatti jijjiirama ogguun fi injaa obboleeyyan kiyya akka bal'atti kana hubattan hin barbaada. Jijjiiramni nan jedhu jijjiirama sammuu akkaataa itti waan takka laallu ta'uu mala sun jijjiirama jechuudha. Miiree bakka takka irraa sosso'uudha yookaan beekumsa kaleessa irraa sosso'uudha. Ogguun fi beekumsa dabalataa argate namni tokko beekumsa kaleessa irraa sosso'a jechuudha. Yookaan yaada isaa kaleessa yookaan xiinxala isaa kaleessa yoo waa humna hubannoo isaa kaleessa san irraa sosso'uudha jechuudha. Maaliif jennaan uumama rabbiin kun ilmaan namaa kana ogguun fi uume jijjiiramaaf nu uume nuti nama bakka takka taa'u bareeduu miti nama bakka takka ilaalchisaa bakka takka taa'uunis guddatuu miti nama hojuma takka hojjechuudhaanis guddatuu miti ilma namaati akkuma uumamni keenya gaafa ijoollummaa keenya gaafa dhalanneerraa jalqabneetu maqaamni keenya kun guyyaarraa guyyaan ji'arraa ji'aan amatarraa amataan yeroorraa yeroodhaan guddachaa deemutti sammuun teenya tunis guddachuu qabdi. Beekumsi kaleessa nuti qabnu arra nu fidee jira. Beekumsi haarayni ani arra dabalan. Hubannoon haarayni jiruu irratti, barnoota irratti, hawaasummaa irratti, diinagdee irratti, amantaa irratti, maatii irratti haruma feetanii nu hubbuuni fi deemtan ilaalchi keessan dabalataa deemuu ka danda'u, jijjiiramaa deemuu ka danda'u yoonii fi beekumsa dabalataadhaa deemne qofa. Beekumsa kaleessaatiin boruu haaraa iftaan haaraa egeree haaraa ijaaruu hin dandeenyu. Maaliif akkuma argitan yeroo ammaa kana keessatti jiruun addunyaa tun yeroorraa yerootti guddachaa jirti. Yeroorraa yerootti guyyaa guyyaadhaan jijjiirama gurguddaatu dhufaa jira. Jijjiirama kanaan wal simachuudhaaf nuti bakka kaleessaa san dhaabbannee yaada kaleessaa san irra dhaabbannee hubannoo kaleessa irra dhaabbannee muuxannoo kaleessa irra dhaabbannee waan haaraa amanuu waan haaraa beekuu jijjiirama haaraa simachuu waan haaraa guutuutu fudhannee ifii wajii wal barsiisnee sosso'uu waan hin dandeenyee fi beekumsa haaraa dabalachuu nu barbaachisa. Kaleessa makiinaa oofuun beeytu yookaan akkaataa itti makiinaa oofan hin beeytu. Makiinaa oofuudhaafati beekumsa makiinaa oofuudha argachuutu sirra jiraata. Yeroo ammaa kana keessatti smaartifoonii yookaan jiruun karaa smaartifooniitii fi karaa sooshaal miidiyaa yookaan karaa marsaa hawaasummaatiin jijjiirama guddaatu dhufaa jira. Namni galii argachaa jira karaa adda addaatiin karaa marsaa hawaasummaarraa namni galii argachaa jira. Beekumsa haaraa namni dalagaa haaraa uumaa jira. Muuxannoo haaraa namni tarkaanfii haaraa fidaa jira. Saniifuu ati obboleettii tiyya ati obboleessa kiyya bakkuma kaleessaa san dhaabbannee yaaduma kaleessaa san irras dhaabbannee beekumsa kaleessaa san irra dhaabbannee bakka haaraa yaada haaraa jijjiirama haaraa fiduu waan hin dandeenyeef beekumsa dabalachuun muuxannoo dabalachuun waan haaraa hin beekne takka hin beeku jennee dhaabbachuu osoo hin ta'in yoonii fi kaleessa harki keenya katabuu hin beekne dogoggoraa miti sun. Kaleessa waan ta'e irratti ati itti gaafatamummaan qabdu ta'a.
garuu har'aan tana harka kan kee kana fuutee itti dhimmamtee barsiisaa si barsiisu bira teessee takka lama sadii jettee waa barreessuu yookaan immoo qubee teessee baa caa jettee barattee ifii kan kee kaleessaa sanirra ifii fooyya'aa ifii muuxannoo qabu ifii jijjiirama fidu ifii kaleessa sanirra taa'ee waan kaleessaa sanitti gaddu osoo hin tahin yaada bareedaadhaan tarkaanfii bareedduu tarkaanfii if duraa jijjiirama if duraa fiduudhaafati. Definitely beekumsi haarayni muuxannoon haarayni ilaalchi haarayaatu si barbaachisa waan ta'eef kaleessa irratti teessee jiruu bareedduu waan hin finneef har'a kee bareedaa godhuudhaaf har'a kan kee kaatee beekumsa haaraya dabalachuu qabu. Borus waan dhufuun beeynu borus beekumsa biraatiif if qopheessuu qabna. Jiruun addunyaa beekumsa nu kennite ilmi namaa wanni inni beeylada adda addaatiin yookaan bineensa gaara galu wanni inni garaagarummaa qabuuf waan yeroo hundaa'u beekumsa dabalatee ilaalcha isaa kaleessaa san sheeppii godhee hubannoo isaa kaleessaa san jijjiiree tarkaanfii isaa kaleessaa san jijjiiree haala biraatiin yaada biraatiin beekumsa biraatiin eenyummaa haaraa akka inni horuufi waan ta'eef beekumsa haaraa simachuudhaaf if qopheesse obboleessa kiyyaa yeroo haaraa if dura haaraa fiichara haaraa argachuudhaaf tarkaanfii haaraa ilaalcha haaraa beekumsa haarayaan if dura tarkaanfadhuun sinjaa yaamichi kiyya kana saniifuu hundi keenyaa'u beekumsa irratti haa cimnu hubannoo haaraa irratti haa cimnu jijjiirama dhufu dura dhaabbatu osoo hin ta'in wal simanneeni tarkaanfii takka if dura haa deemnu ni sininjaa. Egaa viidiyoo tanarraa waan gaarii akka hubatan abdii guddoodhaan qaba. Warreen viidiyoon tun ni barbaachiste jettanii amantaniif sheer godhuun irraanfatina waan irraa hubattan isin waan irraa barattan nama biraa waan barsiisuuf jalatti koomentii nu haayuu hin irraanfatina. Yoo haaraa taatan chaanala kana sabskiraayib godhuun irraanfatina. Kabaja guddaan isinii qaba jaalala guddaan isinii qaba jiraadhaa horaa bulaa.